كابان فرانا قافتني في أبيرا نقافتني في مو أنكاليس أس إنو وانجل تكالين قبو إتون ديبن تما دراسة كدراسة اللي مالي فافاني سبي جتشون كجدوف أسجل جرا تايتو مانو سولارو تكتي ديدا أجرا مجتي أشجلا واجد إملالي أنا مالي انت لبالي يو جت تكالي رفته إلما كسي مال نانجت تندي يو لالو غرنا مديدا ما أرسي سدين تو غدا بيبال ديدا أتو مكام أرسي كنا مقافتني أسكيسة تجارو ياو أيوسان آري وانجروف دوكون غوري ماله دين اللي على قلة مكا أرسي بافتة مكا أرسي سديني كنان أنا نعرف سودان دمالي في جتشيو تكو سيلمني أكنا ما بكموت سوشيال ميديا كنا قب برت بلا وان تاتي في جنان أفاني أنا باسف جري فيدمو دندهن أتبو دران أما يو لالو أرسي جد ورّا كومنتي قبّا ورّا تيك توكي قبّا جدا عرب سيان ساعاتي دبت لسان التلوغما مكا نرسي مكا كبجما مكا ألفاتا مكا قدّا مكا ورّا قدّا مكا قصة قدّا مكا سبا قدّا تيوان تيفتوك أموهن أبو كان سرت دبامتي برسنتي كما توقع التأمنان دبا كيسا يجو قارومو ورّي تيك توكي في فيسبوكي قبّا جرانكون قبنت قلك سني كوكت نديبانيت أكا عن حق سونا قران توكسن كبراتي موجة يو أتشاس ديبني الربسون أنا هاريامتي كهك أيو دبانيشو habashaan yooni maanya fa fidatte barteettem warra hordoftoota mileen qab warra jara bira dhageettif beekamtii qabu bar si jeefnallee paaspoortii sirraa fuunallee jettee natti duulaa barte namni warri har'a naarrabsu kun tokkochi tiiktookii gubbaan jiru giseessan tokko san kabraat immoo warri arsii jettuuf immoo abbaan qixa kiyya arsii taate immoo as bahi homaa rakkoon qabu okay, overheating device ya. Akan nambas nif TikTok. Makina kes. Oh, jira. Bil jira. So, abban kita kiyya arsii taate asbay. Yoo ana wajjin kita kiyya namni arsii taate an arsii kita kee harba shire yoo jette naaw taawdan siiski. Wallalla. Sababni illeen annama du'e ragaa waamadu. Abbaan firallee kinu as jira. yeroo makkaan jirru sani jeneraal Kamaal Ka'et arsii wanta dhufe Suudii dhufe yeroo inni Suudii dhufe san jeneraal arsiitii jettee namni baay'een achi qabe warri makkaan jiru seenaa kan hin beekan nama hundaa bira dhaqet takka takkaan waraqaan qabu yeroo san osoo waraqaan qabne Suudii keessa deemet tisheertii isaa gurguret nama 200 olitti riyaala 20 ol fuudhet shedirreen faan jirti koree sanitti kennet siigale qophiin sun achitti akka qabamuufitti beeksisa hojjedheefit yeroo qabamu san anshaayii qicaa ture achi dhaabadhe warra jeneraala kenna kabajee dhufe hin keessummeessina jennee jechuu warri amma naarrabsu kun hin jiranillee gatii akkasillee kafaluuf qophiillee miti hin danda'anillee arsoomni dhugaa onnee nama gaafata malee sombaa miti warri amma asirraa uwwii jedhu kun እና አከሲ ከብራት ሞ ወሪ አርሶን ዱጋ ወሪ ፊጣ ሀዩ ኤገለ ወኒ ኢስን ሁበተን ወኒ አኒ በርባድ yoጅራት ለመን ኢስን ሁንዲ ከሰ ወራ ሲርተን ኩን ነሞተ ከበጃን ነምነ ከት ዋመለ ነመጋፈተለ ኡልፋዳ ገሩሞ ወኒ ዮምለና ሁበቹ ቀብደ yoጅራት ወራ maqaa nama balleessuuf bicha ajandaa barbaacha kaleessa waa takka sitti warri modera qabdan commenti mut goda no this muitin godin maaliif akka taate beeta waan aarsee itti nagalchi fakkeenya amma abbaan firaa jiran nama wayii fidii mucaa tokko dhani mucaa makeenna natti kennan mucaan gize inni har'a barkoodin isaa xumuramee tikkeetin isaa xumuramee gize airportii seenu viizaan kan kee sa'aatii 6 dura irraa dhume sa'aatii 6 qofaaf airportii deebisan
Amma viizan biraa print ta'ee jira garuu haala qilleensa naannoo kana jiru tokko tokkootiin dhufuu hin dandeenye mucaan akka amma. Namni haadha fi abbaa ofii ilma obboleessa ofii hambisa yoo waan fedhellee ta'e jechuudha. Waan ala siistamaa takka takkaaf beekamtii qabaa nama baay'een na dhagaya na arga jedhanii wanni as gubbatti haasayanii fi godhan yeroo takka takka deemet ija nama baay'ee dura nama buusallee nama dhaaballee gaariin ta'u warruma eegaluuf tokko san kabiraat immoo as jala teettanii warri nama arrabsu deeggartan warri nama arrabsuuf dhugaa jettanii nama tokko jalaan gaafa immoo namni dhaqee marqa qoriin dhiyaate ija keessa qosharatu dhaqee baalagee akkas nyaatanii jechuun abadan hin ta'u tokko san kabiraat immoo anammallee irra deddeebisee hima nama arsii kana baay'ee keessattuu jechuun warri arsii yoo jedhu kanaan warra TikTok irra jirtu ijoollee baalagee komeenti manamaa jala deemtee nama arrabsuuf deemtu siddiidhan tanniin wanni isin gochaa jirtan kun baay'een isaa waan arsii xiqqeessu batalay namni suuraa Jawaar godhataniitiin nama wanta jettan namni Jawaari makana akka Oromoon baay'een isaa namichi kun maal yeroo takka leemani no waan biroo keessa seenii waan maraa cafallaqaniitti oofanit daraatii dhugaa addaan baasaniif leemman maal akka taate beektaa yeroo baay'ee jechuun amma gadi bu'anii namoonni gurguddaan sun waan kanarraa dubbachuun isaanirraa hin tolullee hin malullee hin eegamullee isaanillee hin dubbatan ani garuu hin dubbadha waan qabatamaan guyyatti sochii hawaasa kanaa waan ja'u waan ummanni haalli qilleensaa irra jiru waan sirrii waan qabatamaa waan ta'eef sooshaal miidiyaa gubbarra waan jiruuf jennaan wanni sooshaal miidiyaan kun nama keenya godhaa jiru haqa hin himan yeroo baay'ee yoo laalte weellisaa taate hayyuu siyaasaa taate nama arsii keessaa mataan isaa bahee ol mul'ate warra maqaa arsiitiin siigalee diqaaltota maqaa arsiitiin TikTokii fi Facebookii banattee ganda namaa arrabsitu nama sanirratti duultu nama jabaa Oromoo ka arsii keessaa biqilarratti duultutu akka ati an arsii yoo jette arsoomuma kanatti akka ati tashamaaqayxu nama godhan jechuu warri osoo isinii hin galin diina wajjin warra TikTokii maqaa dharaa arsii banateetiin nama keenya guddaa Oromoo biratti akka jibbamu nama keenya guddaa amantii isaa keessattuu akka gadi qabamu warri goosiftan osoo isiniin galin arsooma keessan xiqqeessitanii qilatti galchaa jirtan ana kee arba shirmiidhu yoo deemte menam rakkoon qabu rabbi ila arraba bareedaa naa kenne tamu wajjin deemee habashaa ta'ee afaan dalagee leemani dubbii ajandaa hin barbaanne yaaki dubbii ajandaadhaan sirna yoo fudhatan sirna haasa'uu qabna nama qabee jecha abboo kiyaar muutii na obsa qeerroo na obsa hundi keessanuu ila wanni nama waamneef jara kenna nuti nama gurguddaadha namni as keessa jirtan xiinxallaas dabalatee qoree dabalatee nama gurgilka waamee as keessa jirtan nama gurguddaadha wanni mucaa kana waamneef dubbii tana agartee gabaabsuufi malee bal'isuufi miti kiyyaar haa nu dhageeffatu waan jiru tartiiban qoree xiinxallaa yaada lafa kaayati namoonni as jalaa koomeentii barreessitan piliis koomeentii arrabaa dhaaba siniin jedha tartiiban dubbadha kiyyaan afaan isaa jalan deeminaati haa dhageeffatu amma muutii godhate qoree itti fufii xiinxallaa itti aanu. naaf kennitan moo nama birooti? Eenyu kennite? Qoreef kenne jaalxiinxallaan. Koree jedhe ayyee booda sitti aanaa dafa qoree qabaa. Inshallah. Laala obboleeyyantiyya. Dubbiin yoo adii dubbatanii jedhan tolti. Abbaan firaa yoo na dhagahaa jiraatellee isaan nuufi daawwanni jennee mucaa kanallee jennuufi waa maleedhaa miti. Waan hundaa amma itti deebina waan hundaa hin dhaqqabna. Yoo jedhan harree hunduma gurra dhaabaa akka jedhani ani nama na arrabsee fi dubbadhee jedhaa jira akka isarraa hubataa jirutti jechuudha. Haa ta'u
maqaa dubartii teennaatiin walitti qabeetiin kan inni arrabse. Kananillee dubbataa jira jechuudha. Kanaafi bakka kana ammoo hin hanqiste moo hin tolchite isa gaafachuu barbaanna. Hanqise jedheellee kaleessallee dubbatee ture, dhiifama gaafatee ture. Isiisani wanni abbaa firaatinillee as nuu fidi jenneefi abba torbattuu ani nama akkanaati jedheenillee dubbate durattillee abbaan firaallee akkasuma jedhanii dubbatanii. Eega ta'e kanaan dura yeroo hedduu ijoollee matee na tanaan duulli dubartii ta'e na tanatti deema jaran. Kun dhugaa walitti himuun barbaachisa. Kiyaaramuu bakki itti nu jaalannuunis jira. Bakka inni itti balleessite illee balleessite jennee adii itti dubbachutu irra gaarii. Kanaan dura illee reediin akkanumatti dubartii ta'e na arrabse. Sheekaa Roobeellee akkanuma kunillee akkanumatti deemaa jira haga yoomiititti. Amma waa'ee arsoomaa fi waa'ee maalii dubbataatiin hin jiru. Bakki amma nuti irra jirru waa'ee jedhaa jiranii sanirra dhaabbanneeti abbaa firaatiin maarree hadhaa miti gaafa seenota ati haasoftu kana abbaan firaa maal akkasii waliin ta'anillee an nama beeku maarree nama biraa hin dubbifnu abbaan firaa mucaa nu haa fidu hin gaafanna jennee kanaaf si waamne jechuudha. Kanaaf amma akka hanqinnaatti eega hanqiftee jette akka sirna sikkoo mandootitti dubbii miidiyaa qofaadhaa miti sirna isiitiin jilba isiitiin guutii as kenni jechuu gaafachuu barbaanna yaa jamaanu. Kanaaf abbaan firaa waan gootan dhiifama dubbii miidiyaan urraan go'inaati gabbuusaati kootti dhufen nuu deebisa saniin haa dhumattu saniin haa oonu. Geeffattee koree. Kanaaf ani qajeelfama kallatti akkasitti haa kennu qalbiin na kajeelta akka ajandaa miidiyaa kanallee godhuu hin feene. Kanaaf dubbii abbaan firaa jedhaniinis dubbii qajeeltuudha. Nu gabaabsi. Asumatti gabaabsa dubbadhu. Hayyee xiinxallaaf. Garuu namni waa dubbatan marti keessanuu waan qajeeltuu barbaanna yaa obboleeyyanti. Ajandaa miidiyaa kan taane nuti. La. Nuhi jarana fooloon barbaannu jarana maqalleen barbaannu gurralleen barbaannu. Moderator naa kennimee leemman. Mootii qabdaa bar. Gurra sin barbaannu maqa sin barbaannu kanu barbaannu dhugaadha. Nama kana Bashiir. Muyuutillee baanee jira godha. Okay. Itti fufee. Nama kana ka himate shamarrani. Shamarran sikkoo mandootu gadi bahee nu arrabsee nu xiqqeessee jechan taane nuun jedhe as keessa jiranii shamarran nullee miidiyaa bakka hedduutti garree himatanii jechuudha. Nu Bashiir irraa wanni feenu seenaa isaa akka nutti mun barbaannu. Namuu seenaa qaba. Namuu waan dalage qaba. Seenaa miti ka gaafachuu. Tii ta'u seenaa hin dhageeffatte yoo sidi deemmoo hin dhiifta maal fiddan? Muutii qabadda. Muutii. Jechuun maal fiddan? Muutii qabadduun siin jedhe. Dhiifama gaafannee Mikaalee suyyoo siin taane akkam feeta? Akkam feeta? Obsi kiyyaar. Waan siin jedhu. Shuf, asi nama guddaa arrii qabdaa miti maarree maal arsii akkasii kana laaleen namni arsii tuffataa bara. Kalee dhiifama gaafannee waan kalee gaafanne sana gaafachaa haasa'uu qabda. Awwaa kana dura afaan qabi. Afaan qabaati. Dhiifama miidiyaa irratti gaafattu hin jiru dachiisi koomandoo irratti deebitee dhiifama gaafattu. Obsi kiyyaar obsati. Xiinxalla please gara laafutti deema. Ani waan takkan hin jenne boo. Bain enu afaan qaba dandeettii qaba. Akka qoree jedhe sanitti ila akkuma qoree sanitti nuu qajeelchaati dubbii gadiin bu'annaa dhiirootiyya. Miidiyaa nama agartee dhatoon hin jennuuti itti fufi ati fixadhu. Ani kan jedhu ani nama kana dachii sikkoo mandoo irratti ilmaan sikkoo mandoo irratti shamarran sikkoo mandoo irratti dhugaan adabbii gahaa argachuu qaba. Sinii galee maaliifi Ahmad Bosona Baaleen caalleen gaafa Ahmad Bosona Baaleen keessa jira. Nama dubbii kana fixee nama keessatti argameetiin hin jiru. Namoonni ammallee borullee deddeebi'aniitumaan warri shamarran keenya diqqeessu. Warri shamarran keenya arrabsu. Fedhu dhuufan nama walloluu qaba. Nama walloluu yoo jiraate, nama walitti aaraa yoo qabaate, wanni dubartii sikkoo mandoo bira isa geesse hin jiru. Kanu jennu kana. Adabbiin gayaan argamuu qaba. Miidiyaa irratti fokkoruu, miidiyaa irratti nama arrabsu, miidiyaa irratti nama diqqeessu, ilmaan arsee akkuma
miidiyaa irra jiru lafallee jiranii jechuudha. Isinii galee manni kee kunis kabajaa qaba. Walis anaafsis waliif kabajaa qabna. Nama hedduunis wal beeyna. Wanni dhugaan adabbii isaa argachuu qaba kan jedhu kanuma asirrallee gabbu'amee heera fi seeraan irratti haasamuu qaba. Galatoon ulfaadhu ayyee karama qoreen jiru jirtanii. Mee leeman qajeelfama malee qajeelfama. Ilka waa beesha dubbisaa Mee naawusa qajeelfama wayii waa goona jedhan. Qajeelfamni haasofnu akka nuti goonu sirnatti deebi'ullee qabna sirnuma yaana. Gara sirnaatti achi deebina obboleessa kiyya kiyaariin illee miira keessaa naa bahi namni ati waliin jirtullee namoota gugurdaa abbaa kan keettu as keessa jira bakka isaan jiranitti illee kabajaa isaaniitiif illee waan namni siin jedhe san fudhadhu namni tokko yoo anuu si aarsee jedhe anatti jechan deebisiniiti suutumatti akka nama miidiyaatii miti akka nama silaa biyya keessa jiru tokkotti akka ilma sikkoo mandoo tokkotti miira keetitti naa tasgabbaa'i. Kanaaf yaa obboleeyyan tiyya waan hedduullee dubbachuu waan dandeenya nu jalan darbitu kaballeessellee kenna qaarrabamtellee teenya kallattiin furmaan ittiin deemnu yoo jiraate asirruma teennee amma waa lama qofa nu godha. Asirra teennee sirna waliif fudhachuun wanti miidiyaa sirna illee hin qabdu jilba illee hin qabdu. Kiyaariin irraa ammoo sirni kaleessa illee dhiifama gaafatee dhagaafatee argaa jirra miidiyaa irratti. Guutteerti hin guunne jilbaan wal gaafanna. Akkuma abbaan firaa duratti dubbatee jedhe jilba isitti deebifnee nama sirni kun itti barbaadu illee akkuma xiinxallaallee hin jedhe. Wanta xiinxallaallee hin jedhaa jiranii sirna isii tana gadi buufnee lafatti gadi buufnee waan jechuu qabnu jennaa jedhaara. Malee yookiin ilma namaati hajamaa namni dogongoruun hin danda'a wanni kamuu inuma. Yaarillee bakka inni dhiyaatanitti namoonni as jiran kunillee bakka dhiyaatanitti namoota dhimmi ilaallatullee namoota gurguddaallee keessaan dubbifnee fala isii goonee araarallee goonee yoo waan kana bakka eegasiin dubbiin tun xumuramteen booda jilba isii bakka isiin geette asitti deebifnee dubbanne irra hin wayyuu asitti dubbannee mucaa kanallee ijaafa namaa afoo buusuu irra kaqara darbe haasaa kanaan boodaallee ka biraa badhisuu irra osoo waan kana furmaata garana deemnee hoo yaada jedhu qabaane yaada kiyya ilkatu achi waa dubbatu hedanii aggarasiin oofa. Tole ilka waabee dubbifnee anillee akkasiin fedhaa haa galatomu kiyyaari gadi buufna. Kanaafuu bilbila keenya waliin kireet goone wanna goona xaayirsii kennaa kiyyaartu dubbataa wannoo ilka waabeetti dubbiseetiin san booda gabbuuftani. Ayyee dubbadhe dubbiin jedha Oromoonni abbaan firaallee erganneen nu ergaa kenna nu dhaqee nu waame haa ulfaatu. Inni ergaa isaa ergaa seenna qeebalee dhufellee haa ulfaatu. Dubbiin akka lolaatii miti dubbii lolli hin tasgabbeessu koomentiin hin tasgabbeessu. Dubbii falatu taa'ee tasgabbeessa.